Isheen kun maqaan ishee Valeria Marquez kan jedhamtu yoo taatu nama ganna 23 fi lammummaan ishee Meksikoodha. Mana miidhaginaa magaalaa Santa Maria keessatti yeroo darbe ganama karaa TikTokii live irra kan turte yoo taatu gidduutti namni mootoraan gara ishee dhufe tokko irra deddeebiin itti dhukaasee live irratti ajjeefamte. Duuti ishee kun kan nama suukanneessu yoo ta'u keessattuu waa'ee addunyaa amma keessa jiraachaa jirru kan nama yaachisudha. Kunis addunyaan kun addunyaa dhalli namaa akka argee harcaa jiruu fi tasa osoo hin beekin sekoondittis akka wal dhabdu ragaa kan nuuf ba'udha. Mucayyoon kun osoo live irra jirtu dhukaasan akka duute dubbatanii jiru. Egaa guyyaa kanarraa natti hin tolle gara mana kiyyaatti deebi'ee boqodha jechuudhaan dubbattee turte. Ashama akkam jirtu hordoftoonni seenaa tuub nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam isaati kana geessanii nagaa keessanii warroon amantaan biraas assalamu alaykum isiniin jedhee tanan jiraa jirtu nagaa keessanii. Video kana jalqabumaan like share gochuu na bukkee dhaabadhaa isiniin jedha. Warri kanaan dura immoo na jajjabeessaa turtan guddaa galatooma isiniin jedha. Egaa har'a waan xiqqoo nama gaddisiisu wahii yaada koo qooddachuu dhufe. Egaa Hiriyaa Gantuu waaqayyoo isinirra haa qabu, nama isiniif hin taane wajjin illee deemuu dhaaba isiniin jedha. Egaa obboloota koo mucayyoon kun social media TikTok irratti beekamtii guddaa fi qabdii jedhanii turanii nuti illee hin beeknu. Egaa kaleessa lubbuu ishii darbee jira. Egaa namoota baay'ee biratti beekamtii guddaa fi hawaasa ishii biratti jaalala guddaa akka qabdu dubbatanii jiru jechaadha. Egaa obboloota koo waaqayyo balaa akkanaa sinaa oolchu. Duuti mucayyoo kanaa fi duuti qananii tokko natti fakkaate jechaadha. Osoo hamma kana jira jedhanii hamma dhabamuu kana rabbi sinaa oolchu sinin jedha. Mucayyoon kun guyyaa dheengaddaa jechaadha. Har'a baay'ee natti hin tolle gara mana kiyyaa deemee boqochuun qaba natti hin tolle jettee turte. Egaa Hiriyaashi surprise qabdaa hin deemini jettee dhoowwite jechaadha. Gara mana ishee akka hin galle surprise qabdaa hin deemini jettee natti hin tolle waan ta'eef galee tanan boqodhaa jettee jirti. Naashin garuu hin deemini surprise qabda jettee viidiyoo irratti akkuma argitan viidiyoo kana hunda isaa akka itti isinii waraabu hin qabne. Mucayyoo kun shaangulliitii jechaadha. Shaangulliitii egaa akkasumatti eenyudhaan waraqataan ashagamee jira jechaadha. Kennaan isaa fidanii fi dhufanii kennaa san gaafa bantee argitu shaangulliitiitu keessa jira jechaadha. Akka viidiyoo irratti kaameraan qabetti egaa akka biyya barate waan ta'eef akka Itoophiyaa kaameraa jira jechaadha. Kaameraa muluutiit waan ishiin dubbachaa turterree waan ishiin haasaa turterree akkamiin kennaa sun akka kennameefillee sarara immoo darbee kennaa sanillee yeroo iittee shaangulliitirree eenyu jettu gastiirra laayivii TikTok irra turte jechaadha. Egaa gaafa kennaa san kennaniif kennaa san bantee laaltee turte kennaa sanii baastee ittiin eenyu jettee turte jechaadha. Egaa booddeerra mucayyoon kun Hiriyaashi suni gaafa laayivii irra ishiin shugguxiidha yookiin waan xiyyiitiidhaan gaafa rukutamtu mucayyoo osoo hin ta'in laayivii gadi cuftee jedhanii dubbatanii jiru jechaadha. Kaameraan akka qabetti. Egaa hordoftoota koo bara kana keessa Hiriyaan qabaa ishiin anaafanii lubbuu kootii baay'een ishii jaaladha jechuu odoon taane bara kana keessa Hiriyaa Gantuu rabbi isinirra haa qabu sinin jedha. Egaa akka qoratamee irra ga'etti mucayyoo sun akka nama itti bittee ajjeesisiiftee fi mucayyoon kun mana qeensa yookiis mana rifeensaa qabdi. Achitti namoonni baay'een jaalala nama biraa qabdi jechaadha. Jaalala uummata ishiitii fi baay'ee beekamtii guddaa waan qabduuf namoonni baay'een itti hinaafu jedhanii dubbatanii jiru. Egaa namni gaafa guddate yookiis immoo gaafa namni waa tokko godhatee namni keenya akka walitti hinaafu hin beektu jechaadha. Mucayyoon kun immoo akka naannoo sanitti akka biyya sanitti baay'ee nama jabduu fi nama uummata ishii biratti jaalala guddaa qabdu jedhanii dubbatanii jiru. Waaqayyo balaa akkanaa osoo jirra jedhanii dhabamuu kana waan nama oolchu ooltu sinin jedha obboloota koo. Egaa kanatti aansee immoo mucayyoon kun garaa ishiillee beekanne yoo jalaa baane mucayyoon kun akka lubbuu ishii bahu
bartee jirti jechaadha. Live irra teessee baay'ee natti tolee hin jiru na dabbaree jira har'a guyyaan kan koomitii jechaa turte jechaadha. Osoo mucayyoon kun dhoowwuu baattee lubbuushillee baraaramuu danda'a jechaadha. Garuu beekattee jalaa bahuu hin dandeenye jechaadha. Egaa wajjin nyaatanii nama nyaachuu kana waaqayyo isin haa baasu isinin jedha obboloota koo. Hiriyaa hunda ta'ee odoon taane kasirraa nyaattee deebitee si nyaattu waaqayyo isin haa oolchu isinin jedha. Bara kana keessa hiriyaan qaba jechuun afee jira jechaadha. Maaliif yoo yaadatu ta'e kanaan dura qananiin osoo har'a jirtu qananii addunyaa eega lubbuu ishii darbee naannoo ji'a 4 darbee jira natti fakkaate. Amma ji'a 3 guunne kana natti fakkaate. Haga ammaatti dhugaa mucayyoo sanii hin baane jechaadha. Haga mucayyoo kanaayyuu jechaadha. Mucayyoon kun illee ka amma ta'e odeeffannoo akka dhagaanitti baay'ee na dabbaree jira. Mina jettee ishii kanallee xiyyiitti tokko sanii ani ishee sanii garuu wanti beekame tokkollee hin jiru. Sinin jedha obboloota koo bara kana keessa kophaa akka dhalatanitti jiraachuu wayya jechaadha. Nama faana jiraachuudha manna kophaa jiraachuu wayyaa sinin jedha. Bara amtuu kana keessa maal akka jedhan nama wallaalchisa. Dhugaa dubbachuu fi eenyutti akka sixxee eenyutti akka garaa kee himattu osoo si fakkaattee namni bara kana ati guddachuu kee gaafa uummata biratti yookiin nama biratti jaalatama argite namni siif ciisee hin bulu jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko nama gaddisiisa jechaadha. Maaliif osoo namni dhukkubsatee yaallamee bakka yaallamee yoo duute homaa miti namni gaafa dhalatu du'a jechaadha. Garuu osoo dhukkubin osoo maatiin hin yaallatiin duushiitu nama gaddisiisa jechaadha. Lubbuu hundumti keenyayyuu hin duuna garuu osoo guyyaa ofii hin gahin harka namaatiin duu kanatu nama gaddisiisa jechaadha. Egaa obboloota koo waaqayyo balaa akkasii sinaa oolchu sinin jechuun barbaada. Waaqa biratti immoo sinillee of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan akkuma namni sin jaalatu jiru hiriyaadha jettanii gaafa itti hixxanii boolla siniif qotti jechaadha. Bara amtuu kana keessa immoo of eeggannaa gochuun barbaachisaadha sinin jedha. Egaa mucayyoon kun kanaan durallee wantoota baay'ee akka doorsisamaa turte dubbattee jirti jechaa jiru jechaadha. Warroonni qoonqashii beekanii innaa akka naannoo sanitti beekamtii guddaa fi namoota garagaraatiif fakkeenya taatee uummata ishii gidduutti illee jaalatama guddaa akka qabdu dubbatanii jiru. Akkamitti mee dhuguma waaqaa hiriyaan kee boqottee hiriyaan kee duutee nama wajjin nyaatte duutee akkamitti laayivii cufuudha. Mucayyoo osoo olin jedhin jechaadha. Osoo bakka ishiin kuftee olin jedhin liivii cufuu dhaxxee jedhanii dubbatanii jiru jechaadha. Dhugaa waaqayyoo hedduudhuma tokko nama gaddisiisaa waan dubbatanillee bara kana keessa bara hamtuu kana keessa rabbi bakka jirtanitti sinaa eegu sinin jedha. Mucayyoon kun durumayyuu dabbaramtee jirti. Gara mana ishiis immoo nangala jennaan dhoowwitee jirti hiriyaan jechaadha. Hiriyaan gaafa mucayyoon xiyyitiin kun maskoottii yookiin haala jechaadha haala teessee achi keessa osoo teessuu xiyyitiin kun naannoo handhuuraa rukute jechaadha. Viidiyoo irratti akkuma argitan viidiyoo irra hin jira jechaadha. Viidiyoo akkanatti as gubbaatti siniif waraabuun dhabee sinin jedha obboloota koo. Gaafa handhuura gadi waraanu mucayyoon akkasitti gadi jette jechaadha. Shaangulliitii tokko harkatti qabattee jirti. Mucayyoo suni gaafa mucayyoon lafatti gadi kuftu kaameraan akka waraabetti mucayyoon lafatti gaafa gadi kuftu mucayyoo qabuu dhiiste laayivii cuftee jedhan. Mee kana maal jettu obboloota koo kana maal jettu? Kana waan dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Bara kana keessa of eeggannoo godhaa. Waaqa gaditti immoo sin of eeguun barbaachisaadha. Akkuma amma barbaade nama jaaladhaa malee namni nama malee hin jiraatu. Namatti gaafa dhufte immoo kunoo kanatu jira. Namarraas fagaattee akka itti jiraattu hin qabdu. Namni si fayyadaa namni si miidhas. Bara kana keessa osoo kana argitu akkamitti hiriyaa baafattame akkamitti namatti sixxee iciitii kee himatta. Gaafa ati ishii caaluu kee argite namni siif ciiseen bulu. Gaafa ati waa godhachuu kee arge namni si ciiseen bulu. Isarra immoo darbee mucayyoon kun naannoo tiktookiitiin jechaadha. Hordoftoota baay'ee nama miliyoona meeqaan lakkaawwamuu qabdi. Hordoftoota baay'ee qabdi jedhanii dubbatanii jiru jechaadha.
egaa hordoftoota baay'ees qabdus beekamtii qabdus du'a ishii hin oolchine garuu har kaleessa lubbuu ishii darbee awwaallatanii jiru jechaadha. Egaa guyyaa xiqqoo kan nama aarsu osoo guyyaan keen gahin boqochuutu nama gaddisiisa jechaadha. Obboloota koo waaqayyo balaa akkanaa sinaa oolchu bakkuma jirtanitti isiniin jedha. Hiriyaa Gantuu irraa immoo fagaadhaa isiniin jedha. Waaqa gaditti immoo isin of eeguun dirqama jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf hedduudhuma tokko nama gaddisiisa jechaadha. Odoo dhuguma wanta kana hiriyaashi hin beektu ta'e bakka ishiin kufte sanitti silaa ol qabdee u'uu jetti jechaadha. Garuu ishiin mucayyoo ol qabuu dhiistee intala kana lafatti gattee liivii cufuu dhatte jechaadha. Egaa maal gootire carraa keenyatu kana ta'e ennaa mucayyoo qananiinis galgala fayyaa taatee rifeensa hojjetattee duuni mucayyoo kanaa fi duuni qananii tokkodha jechaadha. Galgala rifeensa hojjetattee guyyaa dhaloota ishiitiif kabajuutti ganama dhabamte jechaadha. Innaa wal fakkaata isiniin jechuu barbaade tanan obboloota koo bakkuma jirtanitti isinillee of eeguun dagatinaa. Namatti icciitii keessanii nama malee hin jiraatamus nama wajjinis akka itti jiraattu hin beekamu. Bara dhumaa bara maalii akka keessa jirru hin beeknu namni duratti jechaadha. Namni dulloomet amma mucoo kana dubbachuu bichaa odoo hin taane keenyallee boru maaltu ta'a akkamitti deemna maaltu deemaa jira bara akkamii keessa jirra osoo jirra jennuu dhabamu har'a waliin haasofnee boru mucayyoon kun sekoondii tokko keessatti hordoftoonni ishii jala jiru jechaadha. Yeroo akkas taatu kana hordoftoonni ishii jala jiru garuu hordoftoonni sun lubbuu ishii oolchuu hin dandeenye jechaadha. Osoo dhugaa waaqayyo gaafuma na dabbara jettu san gara manaa ishiillee galtee jiraate silaa lubbuu ishiillee hin darbu jechaadha. Egaa tokko kan akka lubbuu mucayyoo kanaa darbu godhe hiriyaadha jechaadha. Hin galin jettee kan dhoowwite jira jechaadha. Gara mana koon deebi'a lakkii baay'ee na dabbaree jira as turuu hin qabu deemee boqochuun barbaada jettee gaafa itti dubbattu lakki hin galini jettee kan dhoowwite ishiidha siniin jedha. Egaa dhugaa waaqayyo Hiriyaa Gantuu waaqayyo sinaa baraaru siniin jedha obboloota kooyi. Dhugaa waaqayyo bara hamtuu kana keessa sinaa dabarsuu akka amantaa keessanitti rabbiin kadhadhaa osoo jirra jedhanii dhabamuu kana siniin jedha. Egaa viidiyoon koo har'aa kanarratti xumuraa jalqabaa kaastanii egaa amma kanatti waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa kabajamaa isiniin jedha. Egaa laayik gochuun dagatanii subscribe fi share gochuus hin dagatinaa warroonni jalqabaa kaastanii egaa amma kanatti nafaana turtanii jabaadhunaan jettanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Yaada kana immoo akka irraa waa hubattan abdiin qaba. Egaa kan biyya keenyaaf iyyuu sagalee taanee hin xumurre kan biyya ormaatiif taatu jechuun keessan hin oolu garuu hedduudhuma tokko na eenyu ennaananii dhufee isiniin nagaa keessan innaa tura.